Barumsa burjaajii shakkitoonni ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 6tti jiru kaasanii ittiin namoota burjaajessaniif deebii akka laadhuuf obboleessi keenya tokko hiikaa itti nuuf laadhu waan jedheef guyyaadhaa guutummaa isaa waliin ilaalla jechuudha. Waa'ee araarsummaa fi waaqummaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositiin wal qabatee namoonni baay'een jecha kanaan gufataniiru. Akka barsiisaa fi barumsa mana kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidootti macaafni kun hiikaa akkamii kennaa? Maal jechuu barbaade jennee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti qulqulluun Yohaannis yaa ijoollee koo jedhee jalqaba. Akka isin cubbuu hin hojjennee fi kana isiniif nan caafa. Namni tokkollee yoo cubbuu hojjete garuu nama nuuf dhaabbatu abbaa biraa qabna, innis Iyyasuus Kiristoos isa qajeelaadha. Qulqullichi Yohaannis akka nuti ijoollee isaa hafuuraa taanetti nu lakkaa'ee akka nuti cubbuu hin hojjenne yakka akka hin raawwanne nu gorsuu isaati. Yoo cubbuu kan hojjenne yakka kan raawwanne ta'e immoo abdii kutachuu akka hin qabne kan nuuf dhaabbatu qajeelaa kan ta'e Iyyasuus Kiristoos akka jiru akka beekuu qabnu nutti himaa jira jechuudha. Kanaaf araarsummaan isaa qajeelaa akka ta'e kana jechuun Iyyasuus Kiristoos araarsadha yommuu jedhamu inni qajeelaa fi cubbuu kan hin qabne qulqulluu waan ta'eef dhiigni isaa qofti cubbuu keenya kan nuuf dhiisisuu danda'u, dhiiga isaatiin kan qulqullaa'uu dandeenyu, foon isaatiin kan fayyuu dandeenyu ta'uu isaa, fooniif dhiiga isaatiin qulqullummaa argachuu akka dandeenyu akka hubannuufidha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waggaa 5,500 garbummaa nurratti kaawwamee ture sana nurraa kaasuuf jecha aarsaa kafale. Aarsaan kun aarsaa dhiigaati. Foon isaa kute ni madaa'e. Madaa'uu isaatiin immoo nuti fayyine. Fayyina qajeelummaadhaan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos aarsaa beenyaa kaffalee nuuf kenne ta'uu isaa akka hubannuuf qulqulluun Yohaannis kana dubbate. Achuma lakkoofsa 2 irratti qulqulluun Yohaannis gaafa mirkaneessu inni furee cubbuu keenyati. Cubbuu keenya duwwaadhaafis miti. Cubbuu guutummaa biyya lafaatiif malee jedhee mirkaneessa. Furee jechuun kaffaltii bilisummaa jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fannoo irratti aarsaa of godhee dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee foon isaa qulqulluu sana kutee beenyaa du'aa sana nurraa kaffalee bilisa nu baase. Kun immoo nu qofaaf miti warra isatti amanne, warra hin amannes addunyaa guutuudhaaf malee jedhee qulqullichi Yohaannis oolmaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos guutummaa biyya lafaarra warra jiran dhala namaatiif raawwate sana beeksisee jechuudha. Lakkoofsa 3 hanga 5tti immoo qulqullichi Yohaannis gaafa dubbatu akkamittiin akka Waaqayyoon beekuu qabnu, dhugaa kana beekuu akka qabnu dubbata. Innis abboommii isaa eeguudhaan isa beekuu keenya ni hubanna. Namni ani isa nan beeka jedhee abboommii isaa immoo hin eegne inni sobduudha. Dhugaanis isa keessa hin jiru. Namni dubbii isaa eegu Waaqayyoon dhuguma akka jaalatu fiixan baasee in agarsiisa. Kanaanis isatti jiraachuu keenya hubanna. Kana jechuun isaa immoo Waaqayyoon beekuu jechuun waa'ee isaa qofa osoo hin taane abboommii isaa hojiirra oolchuu jechuudha. Namni ani isa nan beeka jedhee seeraa fi abboommii isaa cabsee diigee faallaa Waaqayyoo kan deemu Waaqayyoon nan beeka jedhu immoo sobduudha.
Kanaafuu kanarraa bilisa baanee dhugaa fi amantiidhaan akka nuti deddeebi'uu qabnu ibse. Kiristaanummaan keenya immoo kanaan akka mirkanaa'u gaafa dubbatu achuma lakkoofsa 6 irratti immoo namni isatti nan jiraadha jedhu immoo karaa Iyyasuus Kiristoos irra adeemirra adeemuu jedhe. Kana jechuun ani kiristaana namni jedhu, ani amanaadha namni jedhu isa ordofuudhaani. Kiristaana jechuun ordofaa Kiristoos jechuudha. Kiristoosii akkamitti akka inni jiraate beekee, kana jechuun obsa isaa, jaalala isaa, arjummaa isaa, dhiifama isaa, aarsaa inni kaffale hundumayyuu, beenyaa inni nuuf kaffale hundumayyuu beekee fakkeenya gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin taasifatee akka jiraatuu fi amanuu akka qabuuf jechi kun kan barreeffamee fi kan dubbatedha jechuudha. Egaa gaafii ijoo fi guddaan Iyyasuus Kiristoos araarsaadha moo araarsaa miti? Isa kana beekuu kan qabu. Iyyasuus Kiristoos araarsaa bu'uuraa jedhama. Araarsummaan isaa kan akka qulqullootaa ergamoota toloota warra kaanii miti. Araarsummaan qulqullootaaf tolootaa fuula Waaqayyoo fuuldura dhaabbatanii jilbeeffatanii waa'ee ilmaan namootaadhaaf kan kadhatanii fi dhiifama kan kennisiisanidha. Araarsummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos garuu kanarraa adda. Addummaan isaa maali yoo jettan, araarsummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos araarsummaa dhiigaati. Inni cubbuu ilmaan namootaatiif ofii isaa aarsaa godhee dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee foon isaa qulqulluu sana kutee nuuf ilmaan namootaaf akka nuti hin duuneef nuuf dhaabbatee jechuudha. Nuuf dhaabbate gaafa jennu wabii nuuf ta'e jechuudha. Akka nuti hin duuneef xalayyaa garbummaa nurratti barreeffamee ture sanaatiin dhidhimnee si'oolii keessatti akka hin hafnee fi namni takka sa'aatii itti nuuf dhaabbachuu hin dandeenyetti, nuuf birmachuu hin dandeenyetti inni nuuf dhaabbatee gara keenya dhufe jechuudha. Inni dhiiga isaatiin nu fure malee akka qulqullootaa kadhannaaf jecha qofaa miti jechuudha. Kanadha araarsummaan isaa, araarsummaa dhiigaatti gaafa. Kabira araarsummaan isaa araarsummaa giddugalummaa. Namaa fi Waaqayyo gidduu nuuf dhaabbate. Kana jechuun madaa'uu fi dhangala'uu dhiiga isaatiin nuu fi abbaa gidduutti araara bara baraa buusee yookiin kenne jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis jalqaba kaasne boqonnaa 2:1 irratti namni tokkollee cubbuu yoo hojjete nama nuuf dhaabbatu abbaa biraa qabna. Innis Yesuus Kiristoos isa qajeeladha kan jedhe. Qajeelummaan isaa guddaa fi badhaa kan ta'e inni jaalala ilma namaadhaaf qabuuf jecha araara buusuudhaaf gara ilma namaatti dhufe jechuudha gabaabinaan. Madaa'uu isaatiin dhangala'uu dhiiga isaatiin araara buusee jechuudha. Araarsaa gaafa jennu isa kana araara buuse. Ilmi namaa fi Waaqayyoon waggaa 5,500 guutuudhaaf walirraa fagaatanii kan turan. Girgiddaan yookiin immoo golgaan ilma namaa fi Waaqayyo gidduutti uumamee kan ture. Inni Waaqa ta'ee osoo jiruu beenyaa du'aa sana nurraa kaffalee cubbuu keenya nurraa balleessee bakka keenya isa jalqabaa sanitti nu deebisuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhufee nama nu taasisuuf mul'ate jechuudha. Kanaan immoo fayyina nuuf kenne, ofitti nu araarsee jechuudha. Isaayyaas akkuma dubbate jechuudha. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 5 irratti madaa'uu isaatiin fayyinee jedha. Amma giddugalummaa yookiin araarsummaa inni jennu silaa ilmi namaa madaa'uu kan qabu. Ilmi namaa sun gatii cubbuu isaa fudhachuu, reebamuu, adabamuu kan qabu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gatii cubbuu ilmaan namootaa hunduma ofirratti fudhatee waraaname. Ofirratti fudhatee ni madaa'e. Madaasaa sanaan immoo fayyina arganne. Madaan isaa sun immoo beenyaa nuuf ta'e.
yookiin immoo bilisummaa nuuf kenne. Araarsummaa dhiigaa kan jennu isa kana jechuudha. Giddugalummaa kan jennu isa kana jechuudha. Raajonni hedduun baroota hedduudhaaf Waaqayyoo fi dhala namaa walitti araarsuudhaaf yaalii gochaa turan. Garuu isaaniif hin danda'amne. Gooftaan Yesuus Kiristoos Daabiloos ilma namaa ijoollee isaa taasifatee jiraachuuf murteessee kan ture, ilma namaa Waaqayyo irraa adda baasee kan ture, mallattoo Addaamii fi Daabiloos gidduu ture sana gidduu galee madaa'uu isaatiin, fannifamuu fi waraannamuu isaatiin, dhiiguu isaatiin mallattoo fi xalayyaa garbummaa Addaamii fi Daabiloos gidduu ture sana tarsaasee gidduu galeera gaafa jennu akkas jechuudha. Gidduu galee tarsaasee ilma namaadhaaf bilisummaa dhugaa labsee jechuudha. Kanaafuu Daabiloos irraa addaan nu baasee waggoota 5,500 Waaqayyoof ilmi namaa wal dhabanii kan turan ofitti nu araarsee jechuudha gabaabatti. Malee inni akka ergamootaa qulqullootaa fi toloota warra biroo jilbeeffatee Waaqa fuulduratti boo'ee dhiifama nuuf gaafata jechuu miti. Inni mataan isaa iyyuu Waaqa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti anii fi abbaan tokkuma akkuma jedhe yookiin immoo walqixa akka jedhe. Kanaafuu waaqummaa isaatiin bilisa nu baasee foonummaadhaan immoo ofitti nu araarsee jechuudha. Inni biraa gaafiin ka'u Yesuus Kiristoos ni kadhataa. Maaliif namoonni nuuf kadhata jedhanii waan kaasaniif? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarra sa'aatii turetti akka inni kadhachaa ture macaafni qulqulluun ni dubbata. Yeroo kam? Yeroo biyya lafaarra turetti. Fakkeenyaaf gaara Geetsemaanii irratti akka inni kadhachaa ture ni dubbata jechuudha. Kuni garuu akkamitti fudhatamuu qaba jennee gaafa ilaalle kadhachuun isaa kun tokkoffaa fakkeenyummaadha. Fakkeenyummaadha gaafa jennu inni akka namaatti kadhachuu isaatiin kadhannaa nu barsiisuudhaaf. Duuka bootan akkana jedhaa kadhadhaa jedhee akkuma macaafa isaarratti dubbate yookiin barsiise sanatti akkamitti akka kadhachuu qabnu, akkamitti araara akka gaafachuu qabnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon ilma namaa uffatee kadhannaa nu barsiisuudhaaf kadhate. Maaliidhaan? Foonummaadhaaniin kadhate. Kadhannaan inni kadhate kun immoo maaliin? Namummaa isaatiin yookiin immoo foonummaa isaatiin kan inni kadhate. Inni Waaqa dhugaa fi nama dhugaa waan ta'eef karaa namummaa isaa yookiin karaa foonummaa isaatiin kadhateera. Karaa waaqummaa isaatiin immoo kadhannicha fudhateera. Hojiirra oolcheera jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqa guutuu nama guutuudha kan jennuuf kanaaf. Kan inni kadhate foonummaadhaan, fakkeenyummaadhaan akkamitti akka kadhachuu qabnu nu barsiisuudhaaf. Malee Yesuus Kiristoos waaqummaadhaan hin kadhatu. Ni kadhatama malee. Yesuus Kiristoos ni kadhatama yookiin ni waaqeffatama gaafa jennu Kiristoos karaa waaqummaa isaa kadhannaa kan fudhatuu fi kan kadhatamudha. Kana jechuun galataa fi waaqeffannaan ilmaan namootarraatii uumamoota hundumarraatii isaaf ni dhiyaata. Inni abbaa fi hafuura qulqulluu wajjin qixa waan ta'eef amantoonni fi uumamoonni hundumtuu galata isaaf ni dhiyeessu. Egaa kan sagadamuu fi qabu, waaqeffatamuu, faarfatamuu kan qabu ilma namaa osoo hin ta'in Waaqayyoodha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis Waaqa waan ta'eef, uumaa waan ta'eef jilbi hundumtuu isaaf sagaduu qaba, waaqeffatamuu qaba, faarfatamuu qaba jedhee qulqulluun Phaawulos ni dubbata. Ergaa isaa warra Filiiphoosiif erge boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti akkana jedha. Kanaafis warri bantii Waaqaa keessa jiran, warri lafarra jiran, warri lafa jala jiran hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeeffatanii akka sagadan godhe jedha. Warri lafarra jiranis, warri ol gubbaa keessa jiranis, warri samii keessa jiranis, lafa jala warri jiranis
ulfina maqaa isaatiif jilbeeffatanii akka sagadan ni godhe. Arrabni hundinuus ulfina maqaa abbaatiif Iyyasuus Kiristoosiif gooftaa akka ta'e beeksisuuf jiru jedhe. Ulfina eenyu? Ulfina Waaqa Abbaaf kan Iyyasuus Kiristoosiifis beeksisuuf jiru jedhe. Kanaafuu uumamni hundumtuu eenyummaa Waaqayyo Abbaa, Ilmaaf Hafuura Qulqulluu beeksisuudhaan kabajaaf ulfina ni argata. Kanaafuu Iyyasuus Kiristoos Waaqa, Gooftaadha, Uumaadha. Numti mataan isaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti barsiisaa Gooftaas jettanii na waamtu. Isin akkuma jettaniyyuu ani isaa. Kana jechuun ani Gooftaadha, ani barsiisaadha, ani Waaqa, Uumaadha, Gooftaadha. Waaqaaf Uumaadhaaf immoo ni sagadama, ni galateeffatama, galatatu dhiyaataaf jechuudha. Kanaafuu Iyyasuus Kiristoos ni kadhatama, ni galateeffatamaa, ni waaqeffamaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaalle uumamoota jiran keessaa, qajeelota qulqulloota toloota jiran keessaa qulqullichi Isxifaanos gaafa dhagaadhaan isa rukutan sana Gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin kunoo hafuura koo fudhadhu jedhee hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 7:59 irratti Iyyasuus Kiristoos akka kadhannaa dhaga'u Waaqa akka inni ta'e dhugaa ba'eera jechuudha. Hafuura inni jedhe lubbuudha jechuudha. Lubbuu kan kenne Waaqayyoodha. Fudhachuus kan danda'u eenyu? Waaqayyoodha. Isin warra foon ajjeesanii sodaatinaa, warra lubbuu fi foon ajjeesan sodaadhaa jedhe. Foon kan ajjeesuu danda'u baay'eetu jira. Lubbuu garuu ajjeesuu kan danda'u gonkallee hin jiru. Kanaafuu lubbuun kan eenyuti? Kan Waaqayyooti, kan Gooftaati. Gooftichi immoo eenyu akka ta'e qulqulluun Isxifaanos yaa Gooftaa koo Iyyasuus Kiristoos hafuura koo ati fudhadhu. Isaan foon koo ajjeesaa jiru. Ati immoo hafuura koo fudhadhu. Boqonnaa naaf kenni, jireenya bara baraa naaf kenni jedhee qulqullichi Isxifaanos maal godheera? Ragaa baheera jechuudha. Kanaafuu guutumaa guututti Iyyasuus Kiristoos Waaqa kadhatamuudha, Waaqa galateeffatamuudha, uumaa uumamtootaa, Gooftaa gooftotaati waan ta'eef namni kamiyyuu kana beekee hubachuudhaaniin Waaqayyo uumaa isaadhaaf bitamuu fi seera isaa eegee jiraachuun barbaachisaadha. Araarsummaa inni jedhamu garuu Gooftaan Iyyasuus Kiristoos waggaa 5,500 guutuu ilmi namaa fi Waaqayyo walirraa fagaatee kan ture dhiiga isaatiin ofitti nu araarse. Nuti irraa fagaannee kan turre sababii cubbuu keenyaaf baqannee kan turre koottaa ijoollee koo jedhee ofitti nu dhiyeesse. Gara keenyatti dhufe. Waaqummaa isaatiin immoo kadhannaa fi aarsaa dhiyaate fudhatee dhiifama nuuf kenne, araara nuuf laatee jechuudha. Kanaafuu Iyyasuus Kiristoos Waaqadha.